Hello. Akkam daawwattoota kiyyaa fayyaa nagaa baga jiraattanii. Har'a sagantaa sadiin qabadee dhufee jira. Wallaggaa dhumaatii Wallaggaatii fi lola Wallaggaa. Abdi Getachaw Abebaatii fi Salafiyyaa fi Sufiyyaa. Sadeen kana qabadee dhufee akkuma seentanitti sheer godhaa dhiyaadhaa. Waan ajaa'ibaati wanni deemaa jiru. Seenaa sheer godhaa. Sirba dhumatiin isin afeera. Har'a ajandaa sadiin fidee isinii dhufee sadeen irraa tokko Abdi Getachaw Abebaa fi tokko uummata Wallaggaa dhumaa jiru Salafiyyaa fi Sufiyyaa. Dubbii ajaa'ibaati. Mee dubbii duraarraa eegalu gandaa'um taan bal'inaadha. Takkaan na ajaa'ibe dubbii kuulloo takkaan na ajaa'ibe. Kuulloo dhiifama isaan dura godha. Yeroo hedduu waaniin waa'ee kanarraa haasoo inni haaree waan ta'eef isa itti dura aanseeti kan itti aansa. Kuulloo hanqa guyyaa tokko Abdi Getachaw Abebaatiif guyyaa tokko dogongoraan gadi baatee sagalee ta'ee hin beekne arra gaafa Abdi Getachaw bee akka nama sagalee inni gaafa hidhaa jiru sagalee tahaa jiru takkatti gadi yaatee ummanni abbaan garaa hundi a'uuzu billah hay qoy gaafa Abdi Getachaw Abebaa sagalee haa taanuuf jennee asirraa halkanii guyyaa hiinu namni dilli kun kuulloon dilli kun eessa jirti mee naa hima gaafa Abdi Getachaw Abebaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiru gaafa Abdi ani wani ajaa'ibu kana bar maa guyyuma takko gadi baatanii gurbaan kun siyaasaa keessa hin jiru hiyyeessa gargaara maa jettanii sagalee hin ta'iniif arra akka nama sagalee ta'eef tokkotti akka nama isaadhaaf rifate tokkotti akka nama isaadhaaf gabbe tokkotti gadi yaatee kuullo hundi baga rabbi si baase marree keenya leenca keenya eessa jirta kalee gizee as gubbarraayyunu takkaamee viidiyoo Abdi Getachaw nama guyyaa sadii wal jala Abdi Getachaw irraa dubbate maa kijibdan ummata hamba barraanine ajaa'iba profaayila godhachu maaliif inni gaafa hidhaa jiru san sagalee hin ta'iniif yoo dhiira taate yoo quuqama sabaa qabaatte yoo quuqama sabaa qabaatte yoo dhiirummaa qabaatte yoo namummaa qabaatte sammuun kee dalage gaafa Abdi Getachaw hidhaa jiru san gadi baatee maa sagaleen ta'iniif
ambar nama bar amma gadi bee baga rabbi si baase jee live irraa hojjetu kuneetitu anatti bilbilee bar Abdi Getachaw Abebe maarretti hidhame nama naan jee jira barani wallahi ni sininja Ramadanaami jechi Ramadanaadha aboodha abbaddu munir akkasii miti Abdi Getachaw waan itti hidhame qaba nama naan jee jirani nama gudina isaa waan fedhetti haa hidhamu abbaa hiyyeessaati jeetiin ansaati dami afur gaafa inni akkasitti hidhame irraa dubbadhu mee dhaabbadhu nama naan jee naa mormuu jira bar nama as gubbarra gaafa Abdi Getachaw Abebe hidhaa jiru guyyaa tokko sagalee hin tahin hambaan hundi waraabeyyiin hundi arra gadi yaate akka nama hidhaa isaa barbaaduu ture ijoollummaan godina isaa irra caalan kanin ani beeku Abiyyi Ahmad irra Abdi Getachaw Abebaatiin naa caala ani akka kiyyaa dhuunfaatti abbaa hiyyeessaati abbaa miskiinaati nama hiyyeessaaf dhaabbateedhaaf dhiistanii Abiyyi hojjetatanii Abdii irratti duulaa turtanis nama rabbii hin sodaanne nama sodaa rabbii hin qabne isin Abdi Getachaw hiyyeessaaf dhaabbate miskiinaaf dhaabbate Abiyyi gortaniiti sirriidhaa seera kabachiisaa jira gaafa Hacaaluun seene magaalaa jeeqe jettanii nama keessannatti himuu turtanii marisin arra gadi yaatanii hambaan hundi eessa jirta gaafa duraasan Abdi Getachaw Abebe Abiyyi fi Abdi Getachaw walitti hin fidina abbaa hiyyeessaati Abdi Getachaw Abebe sobboonummaas ni qaba inni oromummaas sobboonummaas waan fedhe haa ta'an Abiyyi hojii walitti hin fidina Abiyyi dantaaf muummicha ministeeraati nama ijoollee godina isaa hidhamuu isaa gammaduu jaararra kijiba hin soobina dhugaa walitti hima gaafa inni jiru silaa gadi baatee Abiyyi qeeqoo sirra ture Abiyyi gurbaa abbaa hiyyeessaa kana maatiif hiita jettee Abiyyi likki isaa itti himuu irra sirra ture arra eega gadi gabbee maalirraa gadi baatee iyyita boo Abdi Getachawtiif eessa jirta kanaaf namni gaafa hidhame abbaa hidhee sanatti hin dubbanne fakkeessituu soomana aboo Ramadaana waan takkoon isin hima namni tokko Abiyyi Ahmad dhiifama Ramadaanni seene Taayyee dhiifama Hangaasaa dhiifama obboleeyyan kiyya nama dhiiga sirraa gannaqaa jiru Ramadaana keessaas falmadhu maal dhiifama gaafata jechiin Ramadaana rajiin soomana jechiin baatii araaramaati jechiin marreedha namni dhiiga si gannaqu jiraame maal araaramamtaaf ka'ii loli Ramadaana keessa ujiyaadni qotoluuti soomana keessa akkasiiti Abdi Getachaw Abebe guyyaa tokko namni sagalee hin taane harki 99 harka hin dho'ina warri nuti halkanii guyyaa sagalee taaneefu akkanatti hin dhiichisine isaaf taaneef dirqama nurra jiruu baanee jenneetu usne hin soobinaa hattuudha isiin nama isaa wajji nyaateetiitu Abiyyi goree isa qeeqaa ture seera kabachiise jettee Abiyyi harka dhawaa turte waa'ee isaa ukkaamsite okay kara lammadaatiin deemnu waa'ee qabsoo Wallagga dhumuu jira Walloo dhumuu jira Oromiyaan dhumuu jirti Oromoo Wallaggaa asoo dhumtu Oromoo Walloo asoo dhumtu Oromoon Gujii asoo dhumtu Oromoon adda addaa asoo dhumtu ati kaadiree biltsiginnaa gadi baatee dhiifama Abiyyi kiyya dhiifama Ramadaana baatii Ramadaana Hangaasaa kiyya Bilillee kiyya Mubaarik kiyya Marree kiyya maal dhiifama gaafatta dhiiga namni Abiyyi deeggaru
mazluuma yeroo ammaan tanaatti nama ajjeesu namni deeggaru mazluuma indaan gaafatiin baatii ramadaana keessa bar quraanni bu'eetti ifirraa dhoorkaa lafa keessani muhaajirootadhaan ummata muhaajiroota warra makkarraa baqatee madiinaa jiru ansaara keessaadha ayanni sana yoon bu'e shawaala bu'e moo rajab bu'e ramadaana bu'e lolli badrii ramadaana keessa yamana ofii gaafat marree kiyya bilillee dhiifama bangaasaa dhiifama mustafaa jaarraa dhiifama baatii dhiigatti kan naqu jiraniimi yoo shari'aanis deemte lolli badrii kami soomana keessa suuraa 114 keessa suuraan tokko bismillah wanni qabneef kanumaami nama sijjeesaa jiru dhiifama bilchigina ramadaanni seene soomana baatiin ta'a rahmaati bilchiginaa dhiifama abiyyi dhiifama bilillee sinjaamaarre mustafaa jaarraa dhiifama a'uuzu billaa maal dhiifama dhiiga si kan naqaa jira nama dhiiga si bar rabbiitu ayaata buuseeti ramadaana keessa namni muhaajiroota warra buqqaatota jechuun warra ajjeefamaa jirtan warra saamamaa jirtan warra makkaa jee itti ayaata buusee bar ramadaana keessa lolli kuffaara makkaa wajjin warri zaalimni ajjeefamaa ture deema biyya teessanitti deebi'aa lolaa kajee ramadaana kana keessaa bar maalumaan kitaaba akkamii dubbistanii naaf hin galuu baran kitaabni isin dubbistan kun naaf hin galuu bar warri zallamamtan jeemisa rabbii jeebar warri bismillah irraa kaasee bar suuratul baqaraa maaliif haqa keessanii suuratul baqaraa irraa kaasee kan bismillahin eegala maqaa rabbiitiin maaliif gara laaffisa rabbiin rahmaan bismillahir rahmaan garuu suuratul baqaraa irraa kaase maaliif ifirraa difeensi godhaadha ka'aati falmadhaadha bar mubaarik musammaa dhiifama naa godhi bilillee abbaa jifaa dhiifama naa godhi taayyee danda'a ramadaanaa dhiifama naa godhi maarree dhiifama naa godhi soommanni seenee maal dhiiga si kan naqu warri kaadiree isaatii fi Biraanuu Juulaatti garaagarummaa qaba maal dhiifama gaafatta kayfal maddu xiyyaara wallagga dhumaa jirti walloo dhumaa jirti baru takkuma qaama keetii dhaami Eltirarraa nama fideesi ajjeesisa saba keeti dirqama ati kutaa kee ta'uu qaba oromiyarraa harki mirgaa sirraa muramu fi harki bitaa sirraa muramu garaagarummaa qaba moo dirqama jimma dhumuu qaba dirqama harargee dhumuu qaba dirqama arsii dhumuu qaba yoo wallagga dhume yoo walloo dhume isaan warra uummanni kan matakkaliif dubbatanii dirreedhaaf dubbatan goobbaaf dubbatan qaama tokko jaanii lolan keetoo dhumaa jirtaami maal dhiifama irraa gaafatta dhiifama maal gaafatta baranaa miti kan jee rabbii guddaa kan samii jechuu uume kanaatiitu warra muhaajirootaadha warra makkaatiin makkarraa madiinaatti wanta jee ayata buuseeti deemaa falmadhaa lola lafa keessan ilmaan keessan irratti jee baatii ramadaanaa kanaa bar ati nama si jeesaa jiru nama si qalaa jiru nama shanyirraa si dugugaa jiru ramadaanaa dhiifama Abiyyi Ahmad dhiifama Abiyyi Ahmad guyyaa tokkos maa du'a Abiyyi maa dhukkubsa maal oltan Abiyyi makkari dhukkubsate alla maaliif du'a Abiyyi maarree kamaal galchuu akkanatti gareen kamaal galchuu takka faan awwal waalle asiisni laallat ayyaalaallat akkasii miti nama si jeesaa jiru lola jirtaami bar nama mootee boojite boojiyama ifiifuu boojiyamtee si jeesaa jira mariidha Abiyyi kiyya maarre Abiyyi maaliif dhukkubsata Abiyyi maarre maata Abiyyi kana taayyeen akkasti a'uuzu billaahi mina shayxaanir rajiim kitaabu makana
nama ka'ee keekeetti dhufee sijjeessu kitaabni difeensi godhi jira ilmaan keetii irratti lafa keetii irratti kutaa keetii irratti biyya keetii irratti jaartii teessan irratti kan du'ellee warra jannataatis hin jaa hay Ramadan sede Abiyya dhiifama ka Mustafa Jarraa dhiifama Angaasaa dhiifama Ramadan sede bar Ramadan keessa kitaabni bu'ee nama bar lolaasi deemu jira maal irraa qabata kaadree fi Abiyyii fi Birhaanuu Juudhaa fi Wangaasaa fi ummata nama ajjeesaa jiru maal irraa gaafata moo obboleeyyan kiyya Yoni sobe Quran ni mabwe so mana kesa bwe so mana kesa laki nama isin sallame kana baatiin ramadaanaadha baatiin tasoommanaati ummata muhaajiraatiin warra makkaarraa buqee madiinatti gale warra jaartii saamame warra ilmaan saamame warra lafa saamame warra eenyummaa saamame mirgi isaanii salphame ramadaana ofii godhaa jee rabbiin haqa keessan falmadhaa jee nama isin ajjeesaa jiru kana difeensi godhaa jee malee hay barku girrisaan gaduma yaate qobsoon hin galleefiisaa girrisaan inni xiyyaaraa helikoophtarii fi eltiraa fi naannoo amaaraa sirra fide sijjeesaa jira kaadree asii harka dhoytu mubaarak musammaa dhiifama baatii ramadaana biliillee abbaa jibar dhiifama mangaasaa dhiifama abiyyi dhiifama birhaanuu jilaa dhiifama maale bo konkaa hunda nama obboleeyyan kee fixaa jiru maal irraa dhiifama gaafatta yeroo itti ammatti jabaatteewu yoo duuteewu jihaada soommanaa wajjin nama akhiratti nama 70 haastaa'u azaabaa baasta azaaba irraa gara jannataa meeqa isa 70 meeqa jaansa jihaada soommanaa wajjin jihaada malee yeroo lollisi baname kana teessee dhiifama gaafatta ummata moolaarii hin qabne a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim sadafar asumatti ni sinila obboleeyyan kiyya quraaninis wanta keessatti bu'e ramadaana keessa bu'e lolli badriitis ramadaana keessa nama sisallamaa jiru nama wallaggaa ajjeesaa jiru nama walloo ajjeesaa jiru nama qarreef qeeroo ajjeesaa jiru dhiifaman gaafatiin kan loli yamin ramadaana dhiifama maarreen dhiifama kaadree xixiqqoorraa ilaa kaadree gurgutti dhiifama gaafattu bagaajjeestanidha maaliif kufarri bakkaati dhiifaman jenneen baatiin tunita ramadaanaati sheekooti hattu oote hin dhiifaman gaafatin masluuma mootummaa masluumaa kan oote hin gaafatin nama ajjecha sheeka ta'e nama sheeka ta'e ulamaa ta'e ajjecha walloo hin balaaleeffanne dhiifaman gaafatin naasiin jee ramadaana keessa baati of hin gaafatin tana dhiiga dhangala'aa jiru ka callisu hin gaafatin naasiin jee maal irraa gaafatta bar ramadaana keessa rabbiin kitaaba buuseeti kitaabne buusee rabbiin guddaan jechiif isamii uume ifirraa lolaa jee bar rabbiin warra makkarraa baqatee madiinaa ta'u jiruudhaan nama 300 fooyini nama 3,000 oliidhaan lolan jechuudha lolli badrii ka bu'e tabuuqii lola adda rasuulli sallallahu alaihi wasallam ramadaana keessa ture quraanni ramadaana keessa bu'e ifirraa dhorkaan ramadaana keessa dhufe ati nama oromoo walloo fixaa jiru qeeroo fixaa jiru johaar maammaatii deema dhiifama jetta san gubbaan eltiraas irra fidee wallagga fixaa jiru dhiifama jetta fedhuu sheeka ta'a fedha jinnii ta'a
nama mootummaa mazluuma kana nama mootummaa mazluuma kana cinaa dhaabbatu ramadaanaa seene jettee dhiifaman gaafatiin andumaan siima baatii ramadaanaa tan muhaajirri makkaa itti bilisatti bee nama sijjiisaa jiru nama kaadree abiyyi bira dhaabbatte mootummaa zaalimaa tana cinaa dhaabbatte dhiifaman jeeyin ramadaanaa dhufe jettee sijjiisaa jiraati na haalatatti buufadhu salaamu alaikum rabuudana watiin taaraaramaa tumbar nama ajjeesutti hin jirre yoo afaaniidhaan walit dogongora afaanii wal hamachuu maarre nama dhiiga dhangalaasaa jiru itti fufaa jiru eertiraa fidee amaara fidee si ajjeesaa jiru ramadaanaa dhiifama jettaan wallagga bagaa jechuudha wallo baga fixe jechuudha mootummaan kuni deem quraana dubbisi deem hadiisa dubbisi dura gadiyaatanii dhiifama laayifi obboleeyyan kiyya ispeeshaalii girrisaa arba laalatti dubbiin tuni jannata seenuu beeta haqa irratti du'i warra jannataati tuni ammarraa duuta fooqii amma dhiisteeti koronaan si qabdee duuta dufkan utaalloon idhaani dhukkuba takkaan asit duuta tan addunyaadha ta akhira irratti haqa irratti yoo duute jaartii ta'e lafa teeti irratti eeltirarraa dhufeeti wallaggaa ajjeesaa jira lafa keeti irratti eenyummaa kee daangaa kee shari'atamii dhorka daangaa irratti hin du'inaa kajoo nama wallagga fixaa jiru nama gujii fixaa jiru nama walloo fixaa jiru dhiifama ramadaanni seene dhiifama mootummaa kamiiti ish garuu mana gubanii haame akkasii miti kitaaba kamiiji kitaabni ani beeku ani beeku nama ramadaana keessatti ummata makkarraa baqate deemaa lolaa jee ayata buuse kasijjeesu jiru dhiisiiti ibirraa dho'aa jee deemaatti lafa teessan bilisa baasaa jee lafa irraa ari'amtan horii saamamtan lafa saamamtan diina keessan deemaa lolaa jee kitaabni rabbii samiitti bu'e nuti qabeenu boo nama lafa keeti irratti dhufee altiraadhaan si ajjeesisu nama naannoo amaraatti si ajjeesisaa jiru ma irraa dhiifama gaafata ramadaana jette jihaadni amma tolaawi lakki baatii tun baatii araaramaati baatii marhamataati nama isin ajjeesaa jiru hin tuqinaa jee ifirraan dhorkinaa jee moo dhiifama gaafadhaa jee rabbiin kitaaba kamiin nunaa jettanii bar ifirraa lolaa jee suuratul baqaraa maaliif bismillah irraa kaase difeensiidha lola hay nama si jeesuu dhufe nama ilmooti ajjeesuu dhufe nama saba kee dhabamsiisuuf dhufe daangaa keetii fi lafa kee saamuu dhufe inni bar makkaa dhaqaatiif irraa deebi haasaa jee bar unkaan kasit dhufe dhiisiiti kitaabni rabbii gaafama ansaarallee miti kalaallattu muhaajiroota laallatti warra buqqee jechuudha warra lafa saamame jee warra ajjeefamee warri mirgi keessan sarbame jeela deemaa firraa lolaati kaasaa jee deemaa jee unkaan kasit dhufe firraa loluu dhiisiiti ati barna uma sijjeesaa jiru dhiifama kaadilee xixiqqoo dharraa eegalta sodaa xixiqqoo irraa eegalta namni abiyyiin yeroo ammaan tana nama ajjeesaa jiru nama qalaa jiru eertiraa fidee wanta fidee miskiina hiyyeessa walloo mana irratti gubaa jiru deeggaruun ififuu zaalima namichiisan garaagarummaan qabu kaadileen isaanii baru wallaa laakirattis
mootummaa zaalimaa yoo deeggartee ati zaalima. Asitiin dhaaba obboleeyyan kiyya Islaamnaan haqa kee nama ajjeesuuf dhufe nama sisaamaa jiru nama saba kee ajjeesaa jiru baatii ramadaanaa dhiifaman jenne falmadhu jaa quraanni keenya nuti qabeenu suuratul baqaraa wanni buuteef kana asirratti hin dhaaba. Sadaffaa Abiyyi Ahmad yaa jarsa yaa harduuqa yaa gawwa ati ayoomi asii agaltee yaa Daani'el Kibrati nutti wanta jettee nuti ijoollummaarraa eegallee xiqqeenyarraa eegallee ani takkaa kuni masgiidni kuni salafiyyaadha ni salaatu kuni masgiidni kuni suufiyyaadha masgiidni kuni takkaa ani dhagee waan beeku masgiidni kuni salafiyyaa kuni suufiyyaa kuni maariyyaa wanni nin ani dhagee Abiyyi Ahmad irraa salafiyyaa jechuu fi suufiyyaa jechuu fi bar wanni na ajaa'ibu dhiifamu suufiyyaa jechuun salafiyyaa jechuun wahabiyyaa jechuun hiikaa isaa yoo beekte akkamitti namni muftii ta'ee waan akkanaa dubbatu obboleeyyan kiyya aanatti gadi bu'inii aradda gadi bu'inii godinaa olitti masgiida suufiyyatti haa salaattu takkaan dhage bar jaarsaa jaartiinu amala adda qabdii bar amala addaa qabani kunis qaba laakiin wal dandeenii waliin jiraatan wal dandeenii ilmaan walirraa oolan jaarsaa jaartiin mana tokko jiraatan nuti bar laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullaatti waliin dhibnee bar arkaana islaamatti waliin dhibne mee suufiyyaan arkaanni islaamaa jaha jedhu ni jira salafiin arkaanni islaamaa torba jedhu ni jira mee naa hima arkaanni islaamaa shani arkaanni imaanaa jaha dhume bakka salafii bira dheeytu wahabii jettu wanta jettu rakkoon qabu kuni waan bubuutuu maqaan kiyya Muniiri maqaan kiyya Ali maqaan kiyya anummaa kiyya hin jijjiiramu galmi keenya tokko namni tokko Finfinneerra Baalee kee Finfinnee yoo dhufe Hararii dhufe yoo Finfinnee dhufe walloo kee Finfinnee dhufe galmi isaa tokko Finfinnee yoo ta'e wal dhabbiin qabu kara fedheen dhufu wal ba'u galmi keenya arkaana shanani arkaana imaanaa jaha taan waan xixiqqoo kuni teknooloojii lakka guddachaa dhufu waan tokko namni wal dhabbii ni jirti bu'uuraa miti garuu bu'uuraa miti laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah suufiyyaa ta'us salafii ta'us wahabii ta'us laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jedha dhume eega rabbii tokkicha dhugoomse eega ergamaa rabbii nabi muhammadii dhugoomse bakka dhumte
shanan salaataa yoo salaate zakaa yoo baafate hajji yoo godhe soomana yoo soomane arkaana shanan yoo guute taan baala hiddaa miti waan baala haaraan teknoolojii ammoo waan dhufte sana wal dhibuu san rakkoo qabu. Maqaabar mana barnootaa jechuudha bar mana barnootaa abaluu mana barnootaa abaluu jechuudha barnoonni achi baratamu takkuma bar mana barnootaa salafiyyaa mana barnootaa sufiyyaa mana barnootaa wahabiyyaa mana barnootaa akkan mana barnootaati mana barnootaa kutaa feetettis mana addunyaa irratti quraanuma baratta mana maqaa mana barnootaati bar sufiyyaa jechuun akkasuma jechuudha. Sufiyyaadhaa fi salafii fi wanti yuunivarsiitii Jimmaa ta'u yuunivarsiitii Maqalee ta'u Alaazaar ta'u wanni barattu yoo takka taate garaagarummaa qaba akkasuma jechuudha. Sufiyyaanis mana barnootaa tokko sheeka tokko bakka wanni biraan jiru bar ani salafittiin baradhee ani Sufiyyaaniin baradhee ani Imaam Ahmad ittiin baradhee kana mana barnootuma jechuu mana barnootaa manni barnootaa quraana gaasara qaraanii fi gobba qaraan sikbo qaraanii fi ana gomma qaraan quraanni takkumaami laakiin ati gommatti ana gomma qaraate ana sikmottiin qare quraanni qaraanii takkumaa bar laakiin bakkitti baratte isa baratte ani sikmottiin baradhe quraana ati yoo jimmattiin baradhe ati yoo gaasara ati yoo awwadaayitti kabaranne maali quraana kun adda nu baasaanii gobbattiin qaraanaan baradhe yoo jette ani salafiin ani wanta kana jechuudha waan biraatii miti ati onni baratte quraana mana barnoota adda addaa kutaa adda addaa addunyaa adda addaatti baratta ani salafiyyaattiin baradhe ani sufiyyaattiin baradhe Imaam Muhammad ibn Shaafi'iidha kanumaa barbakka mana barnootaati bar yuunivarsiitii jechuudha yuunivarsiitii haramaatti warreetti bakka Alaazaaritiin baradhe sanuun Alaazaari barattu gobba barattu quraanni quraanuma salafii barattu wantatti jala deemtu kanuma kanaan isinii jaa irra deebi'ee waniin isinii dhaamu wanni irra deebi'ee isinii dhaamu dhiifa manatti nu dummeessina bilcheegannaan amma yeroo itti soomana kana jihaad ramadaan baatiin ramadaanaatu ni baatii jihaadaati baatii dhiifama maali ramadaanaati baatii oofiiti baatii marreeti a'uuzu billaahi mina shaytaan giriisaan nama si jeesaa jiru maal irraa dhiifama gaafata nama rasaasa bombii xiyyaaraadhaan si roobsaa jiru nama elektiraa fidee si ajjeesisaa jiru nama Liyyu Hayilee naannoo Amaaraa fidee si ajjeesisaa jiru baatiin ramadaanaa dhiifama. Okke evidensiidhaan haa deemnu waan qabatamaan haa deemnu mee okke rasuulli akkam ture sallallahu alaihi wasallam akkami rabbiin ayat akkamitti itti buuse waa'ee kanarra waa'ee lolaa kanarra okke nama lafa keessan saamamtan nama ajjeefamtan nama ajjeefamuu jirtan kaati lolaa kajeessa ramadaana keessa lakkii baatiin tun ramadaana dhiifama kool qabutu nama dhuunfaati dhaaba dhiifama qabataa dhaaba si jeesuuf jiru keessaa gurgurtee yeroon amma itti loltee Oromiyaa bilisoomsitu ramadaana kana keessa ta'uu qaba ummanni si jeesaa jira ajjeesisaatis difeensi godhi kaadireesaa keessaa maratte kolkollee as gubbaa dhiifama marree dhiifama jinnii dhiifama baatii ramadaanaati baatii ramadaan maaluma bokkanii جهاد أول قرآن ربي قبوي رمضان كيسامي شيخ فدمان تاني دي فمن جيني نو ني أبي مو ظالمة Wallaggaa haadha hojii ka deeggaru ta'e ka callisu ta'e walloodhaaf ka dubbatu yoo ta'e uummata Yemanii gubate hin dubbanne sheeka Suudiitti uummataaf hin dubbanne dhiifaman jeeniin anas hin jee dhiiga guyyaa tokko yoo saba isaatiif diina isaatiif masgiida gubatuuf imaamaadhaaf imaama
oromootii fi miti nama biraatu yoon dubbanne kun aboo uummata Giriisaa kan wantoota akkanatti hin bilisoom akkanatti diinni keessan bilisan boo nama walloo manni dillisan irraa gubate dhiifamaa jetta bara kun kaadireedhaan dhiifama jettuun bara abiyyiin dhiifama jettee bara dhume abiyyiidhaan ati nama abiyyiidhaan feesbuuka kana gubbaa abiyyii gidi ajjeessu goos jiru dhiifama jennaan abiyyiin dhiifama jette hangaasaan dhiifama jennaan taayyeen dhiifama jette Mustafaa Jaarraatiin dhiifama Ramadaana jennaan Shimallisiin dhiifama jette takkuma isaan kaadiree akkamii dhiifama gaafattan hatta takkitti haasan daabootu dhiifamaa fi mubaarakifaadhaa fi maarree dhiifama jennaan warra dhiiga ilmaan oromootti qoosaa bahee dhiifama jennaan abiyyiin dhiifama jettee lakkaa'aadhaani. Sun gubbaan lolaa baname Wallagga dhumaa jira. Ha'iiti lolii Ramadaana keessa jechuu qabda malee yemin dhiifama. Akkasiin isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadaana gaarii isin haa ta'u, Ramadaana bilisummaa isin haa ta'u, Ramadaana jihaadaadhaan bilchiginaa firraa itti buqqaastu si haa ta'u, kanumaan isin dhaama waan akkana kan hin dhageenye. Kaadirii xiqqoo irraa hanqa abiyyitti Ramadaana jettee irraa hin dhaabbatin nama keetti du'aa jira. Wani hin siidhaaf. Rabbii biratti illee itti gaafatamta. Waan biraa dhiisiiti. Hay masluuma akkamitti dhiifama gaafattaati yeroo namni dhumu jiru kan Ramadaana jettee Ramadaana kan loluu isin jee rasuulli baatii Ramadaana kan loluu isin jee haqa kee deeffadhu kan isin jee. Akkasiiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageetti. Ciao.